Jabaki ya jabaki Yenan silelisun arrangalu natijala Yenan silelisun arrangalu natijala Beeksisa baga gammaddan baga gammanne baga waliin gammanne jecha takkaa istiidiyoo kan jedhu viidiyoo qulqullina tiisaa eeggate suura qulqullina tiisaa eeggate hojjechuu eegaleera. Akkasumas tajaajila nuti laannu viidiyoo editii fi mana suuraati. Viidiyoo editii jalatti viidiyoo baakgiraawundiinsaa geeddarame viidiyoo noormaalii hojjechuu eegalleerra. Itti dabalee faarfannaa adda addaa lallaba wangeelaa agarsiisa yookaan diraamaa walaloo aadoo viidiyoosaa hojjechuu eegalleerra. Mana suuraa jalatti guyyaa dhalootaa, guyyaa qubeelaa, guyyaa cidhaa fi kan kana fakkaatan hojjechuu eegalleerra. Hubachiisa namoonni walaloo adda addaa lallaba wangeelaa agarsiisa yookaan diraamaa adda addaa otoo of harkaa qabdanii hanqina maallaqaatiif qabattanii taa'aa jirtan hundaaf maarree takkaa istiidiyoon yeroo baay'ee kan irratti xiyyeeffatu waa'ee hafuuraati waan ta'eef namoota hanqina maallaqaa of harkaa qabaniif qarshii muraasaatiin ergaa isaanii dhaloota biraan ga'uudhaaf waan honneeffatee ka'ee jiruuf ammuma sheer waliif godhaa. Dhugaa dubbachuuf hanqina maallaqaa qabaatanii faarfannaa hojjechuu kan dadhaban, hanqina maallaqaa too qabaatanii lallabaa garatti baasan kan dhaban, hanqina maallaqaa too qabaatanii diraamaa garaa garaa too baatanii kan taa'an, hanqina maallaqaa qabaatanii walaloo garaa garaa mul'isuu kan dadhaban bira dhaabbatee ergaa isaanii dhaloota biraan ga'uuf takkaa istiidiyoon honneeffatee ka'eera. Ammuma sheer waliif godhaa. Xiyyeeffannoon keenya ergaa keenya waliif dhaamsuu, ergaa keenya dhaloota biraan ga'uudha malee dhimma birrii miti. Yaa obboloota keenya maarree takkaa istiidiyoo achumaan sabiskiraayib, kooment, laayik, sheer gochuun takkaa istiidiyoo bukkee dhaabbadhaa. Haa ta'u malee yaada dabalataaf eessatti arganna, yoom arganna kan jettanii yaada dabalataa lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 17 92 60 itti dabalee Duwwaa 9 irratti nu argachuu dandeessu. Ammuma sheer waliif godhaa. Daawwalaa nu argadhaa. Eebbifamaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Gombisetu narralole isa kamifiyu garanna